Itiyoo sooshaal saayinsii irraa viidiyoo ji'oogiraafii kutaa 10 boqonnaa 3 qabadhee isiniif dhiyaadheera. Boqonnaa 3 naachuraal riisoorsi bees of Afrikaa qabeenya uumamaa Afrikaa keessatti argaman kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Qabxii 3.1 overview of major natural resource of the world qabeenya uumamaa addunyaa keenya irratti argaman kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. Okay. Natural resources are parts of the environment that people can extract and exploit or use or manipulate to one's advantage. Qabeenya uumamaa jechuun maal jechuudha? Qabeenyi qaama paartii yookiin qaama naannoo ta'ee kan uummanni maal gochuu danda'udha? Kan uummanni itti fayyadamuu danda'udha jechuudha. Extract and exploit itti fayyadamuu yookiin kan baasee itti fayyadamuu danda'udha jechuudha. Use or manipulate to one's advantage faayidaa isaatiif kan itti gargaaramuu danda'udha jechuudha. People do not make natural resources. They gather natural resources. People uummanni qabeenya uumamaa kana maal gochuu hin danda'anii? Uumuu hin danda'anii jechuudha. Yookiin qabeenya uumamaa kana ofii isaaniitii hojjechuu uumuu kan hin dandeenye jechuudha. Garuu maal gochuu danda'u? Gather natural resources. Walitti qabatanii qabeenya uumamaa kana itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Okay, natural resources are categorized into two. Qabeenyi uumamaa kun an jennu iddoo lamattidha kan inni qoodamu. Inni tokkoffaa renewable kan jedhamudha. Inni lammaffaa immoo non renewable resource kan jedhamu jechuudha. Renewable jechuun qabeenya uumamaa kan haaromfamuu danda'u jechuudha. Qabeenya uumamaa kan haaromfamuu danda'u yoo jennu maal jechuu keenya? Ammuma uummanni itti fayyadamu yookiin qabeenya uumamaa kan dhumuu hin dandeenyedha jechuudha. Uummanni itti fayyadamee adeemsa uumamaatiin kan bakka of buusuu jechuudha. Inni lammaffaa non renewable resource kan jedhamu jechuudha. Qabeenya uumamaa kan haaromfamuu hin dandeenye jechuudha. Qabeenya uumamaa kan haaromfamuu hin dandeenye jechuun gabaabumatti maal jechuudha? Qabeenya uumamaa kan yeroo gabaabaadhaaf itti fayyadamne booda garuu dhumachuu danda'u, deebinee argachuu kan hin dandeenye, naannoo tokkorraa dhumuu kan danda'u jechuudha. Okay. Renewable resources can be replenished by natural process as quickly as human use them. Qabeenyi uumamaa kan haaromfamuu danda'u kun akkuma uummanni itti fayyadameen kan bakka of buusaa deemu jechuudha. Adeemsa uumamaatiin by natural process adeemsa uumamaatiin kan bakka of buusaa deemu jechuudha. Example of renewable resource include sunlight and wind. Fakkeenyota qabeenya uumamaa kan haaromfamuu danda'u kun ifa aduu fudhachuu dandeenya jechuudha. Ifti aduu guyyaadhaa gara guyyaatti itti fayyadamnaa jechuudha. Dhumuu hin danda'u jechuudha. Akkasumas hin dhumu jechuudha. And wind qilleensarree haaluma sanaanii jechuudha. Okay. Inni lammaffaa non renewable resource kan jedhamudha jechuudha. Qabeenya uumamaa kan haaromfamuu hin dandeenye jechuudha. Resources are natural resources that exist in fixed amount and can be used up sometime in the future. Qabeenya uumamaa kan haaromfamuu hin dandeenye kun qabeenya ammamtaa ta'een yookiin amma muraasan kan naannoo tokko irratti argamu ta'ee gara fuulduraatti kan dhumuu danda'udha jechuudha. Itti fayyadamnee xumura irratti booda yookiin gara fuulduraatti maal ta'uu danda'a? Dhumachuu kan danda'u jechuudha. Okay, example include fossil fuel like petroleum and coal. Kanneen akka boba'aawwanii, cilee boba'aawwan kan jennuun akka petrooleemii kun naannoo tokkorra yoo jiraate itti fayyadamaa haaluma deemnu maal ta'uu danda'a? Dhumuu danda'a jechuudha. Okay. Our planet has huge simplifies of supplies of natural resource that we need to survive. However, biggest challenge is to use resource without destroying or degrading the environment. Qaamni ardii keenya yookiin dacheen keenya pilaantiin keenya kun qabeenya uumamaa hedduu yookiin gurguddaa kan nuuf gumaachiteedha jechuudha. Garuu rakkinni uummata bira jiru yookiin rakkinni nu bira jiru maalidha? Qabeenya uumamaa kana osoo hin qisaasessin yookiin osoo hin barbadeessin
itti fayyadamuu dhabuun keenya rakkoodhaa jechuudha. Without destroying fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Osoo hin barbadeessin fayyadamuu hin dandeenyu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo tokkorraa warqii ni baafna yoo ta'e jechuudha. Naannoo sana bosona yoo ta'e bosona sana maal gochuu qabna? Dirqama cirree balleessinaa jechuudha. Wantoota garaagaraa fayyadamuuf lafa qonnaatiifis jennee bosona sana ni balleessinaa jechuudha. Kun maalidhaa? Destroying gochaara barbadeessaa jirraa jechuudha. So challenge keenya jechuudha. Our quality of life and the survival depends on our ability to use rather than abuse the environment. Qulqullinni jireenyaa yookiin qulqullinni lubbuun jiraachuu keenyaa naannoorra dandeettii itti fayyadama qabeenya uumamaa irratti hundaa'a. Naannoo keenya caalatti maal irratti hunda'a? Dandeettii itti fayyadama qabeenya uumamaa nuti qabnu irratti hundaa'a jechuudha qulqullinni jireenyaa. Therefore, sustainable use of resources very important. Sustainabiliin qabeenya uumamaa kana sirnaan itti fayyadamuudhaaf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. What is sustainable? Sustainable jechuun tursiisuu jechuudha yookiin qabeenya uumamaa karaa itti fufiinsa qabuun maal gochuudha? Itti fayyadamuu jechuudha. Okay, sustainable use refers to the use of resource in way and at rate that does not lead the long-term degradation of the environment. Sustainable use jechuun yookiin qabeenya uumamaa karaa itti fufiinsa qabu fayyadamuu jechuun maal jechuudha? Qabeenya uumamaa osoo hin balleessin osoo hin miidhin jechuudha. Karaa seeratiin itti fayyadamuu jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf sustainable yeroo dheeraadhaaf karaa itti fufiinsa qabuun itti fayyadamuu jechuudha. Sustainable jechuun it is way that meets the needs of the present and also preserves the resource for future generation. Isa kana hubannoo keessa galchuun barbaachisaadha jechuudha. Dhaloota ammaatiifis akkasumas immoo future generation dhaloota gara fuulduraatti hubannoo keessa galchuudhaan qabeenyicha haala sirrii ta'een itti fayyadamuu qabnaa jechuudha. We need to practice the ideas and the methods of natural resource management for sustainable use of resource. Kanaafuu natural bulchiinsa qabeenya uumamaa kana practice yookiin shaakaluu tooftaasaa kana baruun nu barbaachisaa jechuudha. Maal gochuudhaaf? Qabeenya uumamaa kana sirnaan yookiin karaa itti fufiinsa qabuun fayyadamuudhaaf jechuudha. Natural resource management bulchiinsa qabeenya uumamaa kan jennu refers to sustainable utilization of major natural resources such as bulchiinsa qabeenya uumamaa kan jennu qabeenyawwan gurguddoo kanneen akka such land kan akka lafaa, weather, bishaan, air, mineraalota, qilleensa, forest, bosona, fishes, and wild flora and fauna altogether. These resources provide the ecosystem service that provide better quality to human life. Qabeenya uumamaa kana kanneen akka lafaa, kanneen akka bishaanii, bosonaa kana karaa itti fufiinsa qabuun itti fayyadamu kan mirkaneessudha jechuudha. Natural resource management bulchiinsa qabeenya uumamaa kan jennu ni jechuudha. So this is our end of this part. Video ittaanuun the major natural resource of the world kan jedhu kan ilaallu ta'a jechuudha. So agasitti turtii gaarii video ittaanu argachuu ni dandeessu jechuudha.